yoo kan deemu taate rakkoota tama biyyuun keessa jiru keessaa baana kan jedhu irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu hin yaadu. Yeroo ammatti diidii keenya ummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti hin argin keessa jirre. Keessattuu Oromiyaa keessatti ilmi namaa guryeerraa ajjeefama. Waan hedduu si gatti jiru itti hima. Ajjeechaan babal'achuurraa kan ka'e namni keenya disensitized ta'e dhiyoo kana nama shawaan irraa dhufe tokko manguddoo tokko mana bira dhufanii namni duurraa kan hammaate namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan hammaate kan ka'e namni hoggaa du'e yoo dur namni du'e hoggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan kan wal gaafatu wanni hedduu isin gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'e hoggaa argame eenyu namni kun jedhee gaafatu hin jiru. Maaliif du'e jedhee gaafatu hin jiru. Eenyutu ajjeese jedhanii illee hin gaafatu. Uummatuma keenya bara disensitized ta'e. Hayyuu Suusaa Koontaar jedhamu tokko waa'ee kana barreessee turte. Ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayituu lakkaa'uu dhiisa disensitized ta'a. Kanarraa akka ka'e magnitude of the killing. Kanarraa kan ka'e namni keenya disensitized ta'ee haajaa sadarkaa irra kaa'an irra keenya jiru. This is horrible. Tokko kana. Lammaffaan ummanni keenya kumaatamaanidha keessumaa. Warra wajjin dhagee keessaa muubii nama haboo malee hundidhaa jiru. Ammallee guyyaa guyyaan itti dabalamaa ta'e. Namni saba tokko malee hidhamee hin gaafatamu, abukaadoon hin argu, maatiin irraa akka dhaqee arguu hin hayyamanii. Haabees kormas wanni jedhamu hin jiru, eeggadda akka jeetti manneen hidhaa federaalaa fi poolisii federaalaa wayyaa qaba malee Oromiyaa keessatti Guantaanaamoo ni beektanii bakka margi namaa hin jirre Oromiyaan Guantaanaamoo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kana immoo kan fide maali? Wal waraanti. Oromiyaa keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishaangulitti, Gaambeellatti, Kibba Oromiyaatti, tarii naannoo Somaaliyaatti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war takka wal waraansi waloo kuni kufaatii diinagdee hamaa geessisee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotaa jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotanne. Kan Amaara gara kaabaa jiru hin qotanne. Kan Affaar hin qotanne. Oromiyaan lixaa hoggaa buli. Takkaan qotanne kan qotate immoo hin calleessu. Kun hanqina midhaan nyaataa keessattuu lola Yuukireen fi Raashiyaa kana walitti fidee hanqina midhaan nyaataa hamaa uumuudhaan jireenya akka malee akka qaala'u godhee jira jechuudha. Kabiraa sababa wal waraansaati. Daldala akka malee qabbanaa jiru. Daldala nageenya irraa kaasee oliin fidee hooqa jiru taate. Dambidoon irraa kaasee magaalaan geeffadee hooqa jiru taate. Kamisee irraa kaasee nan geeffadee hooqa jiru taate. Matammaa irraa kaasee nan geeffadee hooqa jiru taate. Adoo irraa kaasee nan geeffadee hooqa jiru taate. Sadarkaa nagaa isaatiin hin deemne kanarratti ni saamama. Ni ajjeefama qabeenyi isaa jalaa gubatama. Sababa kanaan sochiin daldalaa bifa hedduu nama rifachiisu gadi bu'ee jiru. Wallagga yoo fudhattan taate daldalaan wallaggatti waan aganatti fakkaatu. Saamamee biyya irraa ari'amee irra jireessi isaa biyyi finneetti baqatee rakkoo keessa jira jechuudha. Trade volume akka malee gadi irratee deemee jiru. San qofaa miti. Lola jechuun wal waraansa jechuun maallaqa ibiddatti namuu jechuudha. Baroota dabran kana keessatti taankiin gubachaa oole sun, xayyaarri gubachaa ture sun, rasaasni dhukaafamaa ture sun maallaqa sila qonnaan bulaadhaaf xaa'oo bituu qabu.
maallaqa silaa barataadhaaf barsiisaa dabaluu qabu, daree bal'isuu fi qabu, maallaqa silaa fayyaa babal'isuu qabu, kan daandii tolchuu qabutu waraana irratti bahaa ture. Lola kanaan qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa daandiin barbadaa'ee jira, hospitaalonni daagamanii jiran, manneen barnootaa cufamanii turan. Oromiyaa keessatti qofa barattoonni hamma parsantii 30 ta'an keessattuu naannoo lolli jiru kana keessatti mana barnootaa keessaa hafanii jiru. Waan kana sirriitti fudhachuun barbaachisaadha. Oomishni midhaanii qonnaan bulaan harka 20 amma 25 qabu midhaan yookiin facaafannee yookiin immoo kan facaafatee naannoo. Gama Gujiin gama Wallaggaatti har'a namni bula isaa guurratee gurguratu hedduu haguura jechuudha. Kanaaf qabeenyi dhuunfaatiin kan mootummaa akka malee macheetu. Uummanni miliyoona 5 ol ta'u saba lolaatiin saba lola adda addaatiin kaaba biyyattii dubeessa biyyattii kibba biyyattii bakka adda addaatti walamu 5 million people buqqee jira jechuudha. Namni miliyoona 5 addunyaa irratti tokkoffaa baane waluma diinagdee tokkotti tokkoffaa baane akkuma daraartuu tulluu sanitti waan gaarii osoo hin ta'in nama buqqaasu lafarraa wal buqqaasu qeerraa wal mancaasu kan tokkoffaa baate jechuudha. Namni buqqee gargaarsa barbaada. Namni miliyoona 5 buqqee jechuun namni miliyoona 5 hirkataa ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 barachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 qotachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 daldalachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 biyya hiyyeettii sirriitti hiyyummaa miliyoona 5 dabalee jechuudha. Sababa lola kanaatiin investimentii silaa biyya alaatiin nuti biyya hiyyeetti investimentii silaa biyya alaatiin irraa dhufuu malee kan silaa dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kaduu ni dhuguu ni dhaabbate kan jirus deebisaa jira. Sababa kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin sababa lola kanaatiif sababa namni keenya dhumeen sababa biyyi namaa dhiitameen warri biyya san gargaarsa liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundiin nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaasu jechuun sababa lolaatiin jalaa yaasu kan gubbaan moomaa itti hin na'in kan guyyarraa hir'ataa deemtee gadi buutee jirti jechuudha. Waan tokko isinitti hima gaafa namni ba'e birriin black market gabaa keessatti 61 tokko birrii 61 doolarii tokko 61 tokko har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birrii meeqa dabale birrii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan ta'u taate gatiin isaa amma qabu dhibba afurii gadi dhagee jira jechuudha. Kiraan manaa sanii dhagee midhaan sanii dhagee jira. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi isaan beekamu. Maali waa'ee diinagdee isinitti? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen gubaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana suphuudhaaf barbaachisaa akka ta'e isin himu. National security irratti dhiibbaa fidee jira. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black market jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii fi kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliin buleet gochuudhaan biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadadoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuun uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedhee xiyyaadha. Gaba siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti waggaa ceenu sababa ca'umsi kun ca'umsi qeerroon keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan
itti wareegamee fide kun sababa hadiida irraa bahuu isaatiin wal fixiinsa hamaa qofa osoo hin taane afaanfachii siyaasaa guddaa dhufanii jiru. Hayyuu biyyattii hoogganti biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti qabuun wal balleessuuf deemuun biyyaaf uummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka seenu godhee jira jechuudha. Hariiroon saboota akka malee humnaasummaa jira. Keessatti naannoo akka durii miti. Finfinneen magaalaa dhuunfaati fakkaata. Wal shakkiin keessattuu sumni gara miidiyaatiin baroota darbe kana keessa godhama. Namoonni silaa gurguddaa jennu beekumsa qabna jennu miidiyaa irratti bayanii sabni tokko akka lafarraa tuugamu saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hama facaasaa turanii namni keenya uummanni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbinsa hamaa keessatti turee jira. Rakkoo diinagdeetirraa rakkoo hawaasummaaf siyaasaa kana hoggaa daballu gaagama hamaa nurratti uumee jira jechuudha. Biyyi tun yeroo nuti itti bincillu yeroo san duras Anchor State jedhamtee beekamu. Naannoo sanitti rakkoo keessoo cunqursaan fedhe hoggaa jiraates biyya tasgabbii naannoo saniitiin wabii taate ture. Har'a garuu madda sodaa nageenya taatee mul'attee jirti. Gama dippiloomaasiitiin biyyoota Afrikaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria